guyyaa har'aa kana fakkaataa akka zanaafataa itti jettan abdiin qaba. Meeshaan bita jedheetan mana bahee akkasumallee mootii iddoo kana keessa wanti barbaadan tokkollee wanti dhabame hin jiru jechuudha. Haa ta'u malee garuu ani osuma akkanatti zooru waanan bitee dhiisu wallaalee waa hatamee gale jechuudha. Wanti hatame sunillee wanti saamame sunillee maalidha kan jedhu viidiyoo kana hanga dhumaatitti yoo daawwattani hubachuu dandeessan jechuudha. Turtiin keessaan viidiyoo waliin haa ta'u. Ashama harka fuuni jirra jirtu hordoftoota masii arsiitu bakka jirtanitti nageenya waaqayyo isiniif haa baay'atu. Warroonni chaanala kanaaf haaraa taate sabiskiraayib gochuun gara maatii kootti dabalamaa. Warroonni maatii koo taatanii hordoftan guddaa galatoomaa isiniin jedha. Egaa har'as viidiyoo birootiin yoo walitti deebinu viidiyoo kun akkanatti bareedu kanaan bifa kanaan jechuudha. Egaa bakki kun eessa jechuun keessan hin oolu isinitti hima. Wanti iddoo kana dhabame hin jiru. Wanti hundumtuyyuu guutee jira jechuudha. Wanti bitachuu barbaadan hundumti isaayyuu guutee jira jechuudha. Booda kana meeshaa bitachuun baay'ee rikkaasha jechuudha. Gatii du'aadhaan argattu garuu meeshaan isaa orijinaala sirriitti bareeda. Wanti hin jirre hin jiru. Asii meeshaa barbaadan bitachuu dandeessan jechuudha. Garuu gatiin isaa baay'ee gadi bu'aadha jechuudha. Baay'ee gadi bu'aadha. Eessa akka ta'e dhumarratti isiniif hima jechuudha. Warroonni meeshaa biyya keessaas ta'ee biyya alaas ta'ee wanti barbaadame wantoota mana bareechisan ta'ee bicha walumaa galatti wantoonni asitti barbaadameeti hin argamne tokkichuyyuu hin jiru. Meeshaa hundumaayyuu bitachuu dandeessanii gatiin isaatiillee salphaadhaan isin jechuu barbaadatanii. Egaa akkuma argitan kana asitti shaampoo, zayitii maalii wantoota akkasiitu jira. Kun geedhiiwwan manaati. Wantoota geedhiiwwan manaa oolanillee guutanii jiran iddoo kana keessa jechuudha. Hundi isaayyuu kun akkuma argaa jirtanii bifaanii jabanaallee kan barbaadan jabanaa bitachuu dandeessanii jechuudha. Jabanaallee kan akkanatti tarraa'ee maqamacaa isaanii waliin kan bareedaniitii taa'aa jiran jechuudha. Kun geedhiiwwan manaa wantoota mukkeen irraa hojjetamedha. Maadhaa wanta kanaan beektu maqaa ishee ani beeku wanta kana jechuudha. Akkasii kunillee hin rakkina. Ni beektanii isinumtuyyuu ni beektanii garuu maqaa isaanii hin beeku. Maqaa isaanii hin beeku jechuudha. Har'a iddoo kanan jira jechuudha. Wantoonni mukkeerraallee hojjetame kan akka maalii isinan jedhu. Inni kun yaamma boca mukarraa hojjetamedha. Garuu akka sahaanii naannaa jechuudha. Akkasii leemman yookiin mammisa nillee ni jiru jechuudha. Wanti hin jirre walumaa galatti hin jiru. Hixaanni jira. Asii kun hixaanni aaraatiidha kan jiru. Hixaanni kunillee akka namattidha kan bitamu. Kan asitti dhufeetillee hixaana aarfachuu barbaadu asuma taa'eetiyyuu hixaana aarfachuu ni danda'a. Akka itti aarfachuu ni danda'a. Kafaltii tokko malee jechuudha. Garuu mootu kan bitatee deemullee barbaadu bitachuu ni danda'ama jechuudha. Innaa quxurii manaatillee akkas fakkaata. Kan akkanatti haala kanaan hixaannillee aarii baay'ee namatti tola. Innaa kan oolmaa kiyya guyyaa har'aa kana fakkaata akkanatti isin daawwachiisa jechuudha. Wanta nafii kiyya bashannanii isinillee itti bashannantu zanaafataa itti jettu jedhee yaada jechuudha. Yeroo hunda manuma keessa taa'u irra yeroo tokko yoo waxaa waan gaarii arga waan bareedaa arga jechuudha. Kun amma wanta boca mukarraa hojjetamedha garuu irratti nyaatamuu ni danda'a jechuudha. Inni kunniin geedhiiwwan mana keessaaf ooludha. Wantoota mana bareechisanidha. Asitti mootii wanta ajaa'ibaatu jira jechuudha. Kunoo simbirroowwan kunniin mukarraa hojjetamte biyya Arabaa keessatti yeroo baay'ee simbira kana mana keessatti kunuunsanii jechuudha. Mana keessatti kunuunsanii kunillee wantootuma babbareedinaaf oolu. Kunniin mootii simbirroowwan kanneen fakkaatanii kuni dhadhaadha. Kuni dhadhaadha. Dhadhaan irraa hojjetamullee wanti irraa hojjetamillee kunoo kanuma jalatti argitan kanaadha. Ganaa waa hedduu daawwattanii asitti wanti hin jirre hin jiru. Kun zayitiiwwan mataadhaaf oolanidha.
ammallee kan ixaanatti deebi'ee jirra. Ixaanni halluu qaba jechuudha. Halluu garaagaraatiin ixaanni kan jiru jechuudha. Halluu garaagaraa halluu ixaanni hin qabne tokkollee hin jiru jechuudha. Halluu barbaadanii diimaa yoo barbaadan diimaa, gurraacha yoo barbaadan gurraacha aynata feetaniin jechuudha. Warroonni mootii rifeensa dhaachuu barbaadnaa jettanillee manni rifeensatillee asuma keessa jira. Warroonni rifeensa dhaachuu barbaadanii yoo ani akkuma jalqaba isinirratti isiniin jedhe bakka kana dhuftanii wanti dhabdan hin jiru isiniin jedhee jira. Kuni dhadhaadha. Dhadhaan illee halluu qaba waan isin nu keessaa jechuudha. Dhadhaan illee halluudhaan jira. Halluu bicaa barbaadanii, halluu arongaadee barbaadanii, halluu adii barbaadanii waan barbaadanii bicha isin barbaadan bitachuu dandeessan jechuudha. Innaa oolmaan kiyya guyyaa har'aa akkanumatti bashannanaatuma oolatu as keessa jechuudha. Asuma keessa waan an bitee dhiisuu wallaala. Asitti immoo jitunii gingiliidha. Agalgilii namni hin beekne hin jiru. Kunniin argitan kunniin jechuudha. Gundoon illee jirti, agalgiliin jira. Bicha walumaa galatti wanti hin jirre hin jiru. Uffanni illee jira akkuma argitanidha. Anumatti zoore as keessa deemee jechuudha. Anumatti zoore waan naman bitu wallaale jechuudha. Baay'ina meeshaa irraan kan ka'e mee warri akka kiyya kanatti gabaa baatanii giraata baatanii gara mana galtan jirtan osoo waan bitin innaa ajaa'iba isa dhugaa dubbachuudhaafi. Innaan kunniin agalgiliidha. Kunoo agalgilii warri barbaadan jechuudha. Warri agalgilii jaalattan jechuudha. Bifa kanaan isheen illee qophooftee jirti. Agalgiliin egaa waan garagaraatiif nama barbaachisti. Nyaata firfee fataffatanii achi keessatti godhuudhaaf agalgiliin baay'ee namatti tolte jechuudha. As keessa maaltu jira beektu? Baaldii kana keessa waatu jira. Akkuma argitanidha. Kunoo gubbaarratti illee eessa akka ta'e suuraan isaa isinii gala. Jabanaan duratti argitan asitti illee ni jira. Qabaatiiwwan aynata barbaadanii as keessa jira. Shaampuuwwan, koondishinarii wanti hundumtuyyuu ni jira jechuudha. Naan oolmaa kiyya guyyaa har'aa akkanatti bashannanaa oole. Garuu waan nama gaddisiisu keessa akkanatti keessa zooree akkanatti keessa deemee osoo waan takka hin bitin gara manaa gale jechuudha. Maaliif jennaan hunduu natti bareeda. Nan bita yoo hin jedhe hunduu natti bareeda waan ta'eefiyyuu tokko dhiisee tokko bitee tokko dhiisurra jireeta muluu dhiisee gale jechuudha. Maaliif jireenya guddiidha waan ta'eefiyyuu meeshaa kanatti bareedu kana hunda kanas yoo laale wayinii kana osoo hin bitiin jedhe sanis osoo laale kana osoo hin biteen jedhanna osuman akkanatti garaata gaabba'oo ofii kiyyaafiyyuu boodarra mataan rakkoo gara manaa deebi'ee gale jechuudha. Meeshaa kana takka osoo hin bitin osuman akkanatti bareedu jechuudha. Hunda isaa nan bita jechuudhaaf manni naaf hin gahu. Gimmaashan keessaa bita jechuudhaaf hundaayyuu nan jaaladha. Akkasitti har'a kadhee galee har'a. Baay'ee nama gaddisiisanna. Akkasiidha kinoo. Yeroo tokko akkanatti bahanii uffataa yoo jedhan bitullee yoo baataniyyuu bakka yeroo namaaf firii nama ta'a jechuudha. Waan haaraa argitu, waan das nama jedhu. Jabanaa waan haaraa miti garuu wantoonni haarofti nuti arginee hin beekne wantoota hedduutu jira jechuudha. Amma bocawwan kun simbirroo mukkeen irraa hojjetaman halluu kanaani baay'ee namatti tolu. Baay'ee bareedu. Simbirroowwan kunillee kabaroo yeroo maal akka ta'e ni beektanii yeroo maal akka fayyadamanii. Innaa akkanatti kaawwaman kiyya guyyaa har'aa akkasitti bashannantan abdiin qaba. Akka zanaaffataa itteettan abdiin qaba. Warroonni bitachuu barbaadanillee akka bitattan abdiin qaba. Biyyaansi warri bakka kana hin beekne hin jirtan jedhee hin yaadu. Baay'inni keessan bakka kana ni beektanii warroonni bakka kana hin beeknellee nama argaa jirtanii. Warri hin beeknellee argaa jirtan rakkoon qabu arguun yoo qixaawaan bakka sana deemanii arganiitu waan ta'eef rakkoon qabu saniin sanuma. Innaa hixaanallee akkanatti haala kana isinitti aarsatiidha kanan jiru isiniif jechuudha. Anatti yoo urgaa'e isiniifillee akkasuma jireenya yaadu. Biyyaansi jireenya. Innaa oolmaan kiyya akkanatti guyyaa har'aa akkanatti zanaa fataa jedhee ooludha jechuudha. Yeroo jalqabaa ifan arganii sirgaa dubbachuudhaaf hixaanni halluu kanaan jiraachuu isaa jechuudha. Halluu garaagaraatiin hixaanni ni jira garuu bakka kun aynatuma barbaadameen jechuudha. Dhadhaan illee akkasuma
dhadhaan mukarraa hojjetamu yeroo jalqabaatiifidhaan kanan arge. Maqaan isaa maal jedhamayyuu yaa rabbii kana jalaa bade malee. Qabadheen ture garuu maqaa sana jalaa hin dagadhe malee jechuudha. Akkasii warroonni dhadhaallee jaalatan bitachuu ni dandeessanii dhadhaa dibachuus ta'ee nyaachuus ta'ee warroonni jaalatan jechuudha. Kira wanti irraa qophaa'ellee as jalatti ni mul'ata jechuudha. Akkanatti akka zanaafataa jettan abdiin qaba. Warroonni bitachuu barbaadanillee gatii rikkaashan bitattuu jechuudha. Iddoo kanatti akka maalii isiniin jedhu akka maalii isiniin jedhu kunoo dhadhaa wanti inni irraa qophaa'u isa kanaadha. Halluu qaba. Ixaanillee halluu qaba. Kunoo wanti hunduu asuma jira garuu bakkeen kun bakka rifeensi itti hojjetamu osoo hin taane jechuudha. Hin dogongorinaati. Bakka wiigiitti itti gurgurama ishee rifeensi asitti bakkeen itti dhahamullee ni jira garuu iddoon kun iddoo wiigiin itti bitamudha jechuudha. Na warroonni wiigii jaallattan iddoo kana wiigii bitachuu ni danda'ama jechuudha. Warroonni wiigii fayyadamtanii ani garuu shammoo meeqatadheera. Innaa akkasii itti bohaaraa isinummaan jechuudha. Zanaafataa itti jedha. Dhadhaan illee kunoo akkana garuu kun dhadhaa normaanii miti firfir jedha akka eenyu akka aybee jechuudha. Na walitti hin qabatu. Baay'ee firfir jedha jechuudha. Sababni isaa dhadhaa looniitii miti yookiin kan horiitii miti waan ta'eef addaadha kun jechuudha. Garuu maaliif akka fayyadu faayidaa isaatillee ani hin beeku. Hin barre jechuudha. Na ibsuu hin danda'u waan ta'eef maaliif hin barre maaliif akka fayyadu dhadhichi kun hin beeku. Jechuudha. Argimaafan viidiyoo waraabe malee argimaafan viidiyoo waraabe. As keessatti viidiyoo waraabuun firiidha namni nama dhoowwu hin jiru. Jechuudha. Abbaan yoo viidiyoo waraabe namni zor jedheeyyuu nama laalu hin jiru jechuudha. Akka barbaadetti viidiyoo waraabbattanii akka barbaadetti viidiyoo suuraa ka'uu ni dandeessanii. Akka barbaadetti caffaruullee yoo barbaadan caffaruu ni dandeessanii. Akka barbaadan ta'uu dandeessan jechuudha. Firiidha bakka wanti hundumtuu iddoo kana firiidha. Ani jalqaba irratti firiidha kanan jedhe waa malee miti jechuudha. Nasaannati qabaa bootan kun egaa hanga viidiyoo birootu walitti